Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walid deebinee jira. Ana Dr. Meesar supplementary clinicaliin tajaajila wallaansa waliigalaa kan nurratti kan argamu. Yeroo tirfii isaatis warroottan online fayyadaman mana isaanii ta'anii odoo waciin baafne akka tajaajila mana keessaa argataniif wallaanuu danda'an irratti wal barsiisutti kan argamu. Kanaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa gaaffii fi yaada keessan irra dhaabbanne. Ara paartii tarraa xumuraa gaastirik dhibee coggaarraatiif dawaa sadii qabadheen ture kaleessa dawaa 5 isin barsee ture arra dawaa sadii qabadheen ture kanaaf let go hordoftoota kiyya kabajamtoota qaalii meesara supplementary clinicaliin tajaajila wallaansa aadaa akka waliigalaatti kan nurratti kan argamu batalay keessattuu tajaajilli nuti rakkanninu kentaarot daqiiqaa 30 keessatti baqa isaa fi ilaalaan maletti wallaannee walaba taasifna bifa adda ta'een haala saniin madaa fi ilaalaan maletti irraa baasnee firii isaa eegaa harkee booda mana kanaaf kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Tajaajila nuti kenninu keessaa kentaarot baasuur dhibee asmii dhibee saayinasii dhibee gaggabaa dhibee qaamaa dhibee gogaa mara gadaameessaa laamshawuu rakkina kaleetii fi cobxoo akkasuma gaggabdoo fi ilmoo dhabuu fi goflaa fi kaansarii fi gaastirik maraatuu dhibee tiruu hadhooytuu fi kalladoo kana malees dhibeelee hedduuf tajaajila wallaansa qulqullina qabu ni kan nurratti argamna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Teessoon keenya Harar Nookitti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 9688883 Duwwaa 9878723 lakkoofsa asirratti argitan kanaan dhibeelee maqaarraa isinii dhooyina kanarraa gaafii qabdanii fi yaada qabdan nuuf kennuu dandeessan. Akkasuma ammas surprise meesal supplementary clinicaliin wallaansa bifa lamaan kanna tajaajila wallaansa zaataan dhufanii bika nuti jiranitti Harar Nook bika nuti jirannu Itoophiyaa keessa Harar Nook bika jaamu jirra achitti dhufanii warra fudhatanii fi warra online irraan nu qunnamanii takkaa'uu zaataanis wal bira hin jirre haala dhibee isaanii irraa haasoyne haala dhibee isaanii irraa dhageeffannee haala dhibee isaanii irratti hundaa'uudhaan iddoo isaan jiranitti dawaa isaaniifis erguu dandeenya. Iddoo isaan jiranitti dhibee isaaniirraa eegara biitii akka isaan walabatti ta'an isaan gorsinee maal akka nyaachuu qaban dhibee isaaniirraa maal akka dhiisuu qaban akkamitti akka dhibee san jalaa bahuu qaban hundarratti tajaajila wallaansaa zaataan wallaansa zaataatii fi tajaajila wallaansa halaalaa kan jaamu iddoo lamatti tajaajila kan nurratti argama. Kanaaf iddoo lachuutu gaa tajaajila wallaansa halaala irraattis baay'ee fayyadamaa jirtanii hedduu galatoomaa tajaajila wallaansa zaataatiinis baay'ee fayyadamaa jirtanii hedduu galatoomaan isiniin jaa. Kanaaf gaa alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u addunyaa akka nama mana tokko keessa jiru nu taasisa kana keessatti namayyuu bikka jirtanii rakkina keessan yoo teknooloojii keessan rakkina takka furmaanni hin qabanne hin jiru jechuudha. Kanaaf jecha alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u zamana kanaan nu ga'uuf dhaloota zamana kanaan nu godhuudhaaf kanaaf namayyuu bikka jirru waan beenu wal fayyadu qabnaan isiniin jaa. Kanaaf kan beekumsa qabu isin taa'inaa teknooloojii tanarratti ol bahaa beekumsa keessaniin hawaasa biraan gahaa akkasitti hawaasni keenyas irraa fayyadamee akka gammannu wanni baranneef tanaan isiniin jaa. Hedduu galatoomaan isiniin jaa. Yaadaa fi mooraalii isin nuu kennitaniif hedduun isin galatoomfadhaa. Kanaaf gaafii fi yaada qabdan nuuf bilbilaa nuuf barreessaa isiniin jenna. Meesar kilinika wallaansaa waliigalaa kan beekamu Itoophiyaa keessaa Harar naannoo Nookitti argama. Kanaaf haala dhibee kamirraa dawwaltanii nu gaafachuu dandeessanii. Kanaaf har'aan tanagaa sa'aatii fi keenyatti online irraan dawaan nuti wal barsiifnu dhibee gaastirikiif takkaa'uu coggaarraadhaaf dawaa maal mana keessatti fudhannee ifirraa dhaabuu dandeenya waan jaamu kiniina qofa odoo hin ta'in kiniinni wanni irraa dalagame baala mukaatii fi kuduraa muduraan mana keessaa isin barsiisu jiru kanarraa hojjetame jechuudha obboleeyyiin. Kanaaf jecha kiniina keemikaala qabu fuutee garaa kan keetillee dhibee biraatiif saaxiluurra waan mana keessa fayyadamtu akkaataa itti fayyadamtu
asirraa yoo baratte innaa dhibee ammarraa fayyite tafala duraa nagaa harkatta jeetii yaada. Kanaaf gaa dawaan gaastirik kan mana keessa jiru kaarraa habba sadiin qabadee dhufe sadeen irraa tokko qoromful. Qoromful mana hunda keessa ni jiru kana jechuudha. Qoromful hurraa isaa maankaa xiqqishaa siinii burcuqqoo takkaawu maankaa isaa maankaa sokkara bunaan dhuganii san maankaa xiqqishaa san hurraa isaa tokko ni fuuta takkaa giraama 2 fuutaa jechuudha. Qoromful giraama 2 fuuteetuma bishaan kubbaayya tokko wajji walitti danfistee dhuydaa jechuudha. Sirraa dhaabaa jechuudha. Asiidii garaa kan kee keessaa noormaal godhee sirraa dhaabaa jechuudha. Yoo feetoo qoromful san fuuteetuma shaayitti naqattee shaayii wajji dhuguu dandeessaa. Waan quba lamaan keetiin fuutu takka fuuteetuma shaayii keessa quba lamaan kee kana waliin maxxansteeti hurraa isaarraa fuutee shaayii keessa dhab godhattee shaayii tantee wajji ganama dhuydee fayyadamta. Yoo feete immoo bunaa wajji fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Dawaan lammaffaadha zeezzeeytuun. Zeezzeeytuun ka qoddaa xiqqaa san ta'uu ka burcuqqoo orjinaala san ta'uu yeroo gaastiriksi kee wullee isaanii san irraa hiiteetuma wullee san takka itti qicee dhuydaa jechuudha. Haa jechuma sirraa dhaabaa jechuudha zeezzeeytuun jechuudha. Kan sadaffaadha dawaan sadaffaadha ka gaastirik karaa xumuraa jechuudha. Alkabiizaa jaaniin alkabiizatu jaaniin afaan arabaatiin. Kabiizaan tun gaa muka tokko ka baala qabu afaan keessanii gaa namayyuu gaa afaan adda addaatiin afaan maqaa adda addaatiin yaamuu danda'a. Kanaaf kabiizaa tana baala qaba baala isaa fuuteetuma irraa murtee dhiixaa jechuudha. Yeroo biraa baala isaa san isiniif hin dhiyeessaa asirratti rakkinni jiru. Kanaaf hoggaa baala isaa san dhiistee booda eega dhiistee booda qorsitee ibiddarra keessee waaddee akkasiin nyaataa jechuudha. Oggosuma gaastiriksi irraa dhaaba qochuma solloqee isin dhaabaa jechuudha. Kanaaf baay'ee takka galatoomna.